Kitaabni humna jijjiiramaati. Namni kamuu yeroo dhalatu harka duwwaa fi sammuu duwwaa waliin dhalata. Garuu kan jireenyi, haalli naannoo fi hawaasummaan isa barsiisuun alatti sammuu isaa guuttachuun filannoo ilma namaati. Sammuu keenya guuttachuuf filannoowwan garaa garaa qabna. Filannoowwan kana keessaa inni jalqabaa fi duraa kitaaba dubbisuudha. Namni kitaaba hin dubbisne addunyaa xiqqoo tokko keessa jiraata. Garuu namni kitaaba dubbisu addunyaa bal'aa tokko keessa burraaqa. Bara barri tolee teknooloojiin sooshaal miidiyaan babal'atee addunyaa raasu kanatti waa'ee kitaabaa haasoftaa naan jechuu dandeessu. Dhugaan jiru garuu ka'umsi kana hundaatu kitaabaa fi kitaaba dubbisuu irraa maddee addunyaa waliin gahe. Kanaaf kitaaba dubbisuun nu fayyada malee waan nu miidhu tokkollee hin qabaatu. Mee seenaa gabaabaa dargaggoo tokkoo waliin haa ilaallu. Dargaggoon kun barnoota isaa keessatti nama giddu galeessaa fi abdii guddaa hin qabne ture. Namoonni naannoo isaa jiran ati akkasumaan jiraatta, jireenyi keessa hiika hin qabu, hin jijjiiramtus jedhaanii turan. Garuu guyyaa tokko carraa kitaaba tokko dubbisuu argate. Adeemsuma keessa kitaaba dubbisuus amaleeffataa dhufe. Guyyaa san booda jireenyi isaa suuta suutaan jijjiiramaa dhufe. Sababni isaas kitaabni sun ogummaa haaraa isa barsiise osoo hin taane akka ofitti amanu isa barsiisee dargaggeessa ofitti amanamummaa qabu isa taasise. Dargaggoon kun guyyaa muraasa keessatti jijjiiramee nama biraa hin taane. Garuu guyyaa guyyaan fuula lama dubbisuu jalqabe. Jecha tokko barate, yaada tokko hubate, gaafii tokko of gaafate. Gaafiin sun immoo daandii isaaf saaqee sammuu isaas baneefi. Har'a inni namoota biroof fakkeenya ta'eera. Sababni isaas humna harka isaatiin jijjiirama kana fide osoo hin taane humna kitaaba dubbisuuti. Kitaabni nama hin gowwoomsu, namas hin sobu. Dhugaa hadhooftuu gurra keenyatti hasaasee nutti dubbata. Garuu dhugaan sun yoo fudhatame nama hedduu bilisa baasa. Kitaabni obsaan hojjechuuf nu qopheessa. Kufnee ka'uu nu barsiisa. Yaada gabaabaa keessaa baanee yaada fagoo akka ilaallu nu kakaasa. Mee fakkeenya biraa haa ilaallu. Namni tokko carraa qabaachuu danda'a. Garuu beekumsa hin qabu taanaan carraan sun qofti homaa hin godhu. Kanaafuu carraan jalaa bada. Garuu namni beekumsa qabaatee carraa hin qabnellee jiraachuu ni danda'a. Beekumsi sun hoo eessarraa dhufaa jennee yoo of gaafanne deebiin keenya kitaabarraa dhufa kan jedhu ta'a. Kitaaba dubbisuun jireenya keenya keessatti faayidaa hedduu qabaata. Isaan keessaa muraasa yoo kaafne beekumsa bal'isuun waan haaraa barachuu fi hubannoo addunyaa irratti qabnu nuuf dabala. Sammuu qaree sammuun keenya dandeettii yaaduu fi waa xiinxaluu akka qabaatu nuuf taasisa. Dhiphina hir'isee sammuu keenya booharsuun dhiphina guyyaa guyyaan nu mudataa oolu nurraa fageessa. Jechoota haaraa nu barsiisuun dandeettii dubbachuu fi barreessuu keenya nuuf fooyyessa. Xiyyeeffannoo keenya cimsuun dandeettii waan tokko irratti xiyyeeffachuu keenya nuuf gabbisa. Kalaqaa fi dandeettii waan haaraa uumuu sammuu keenya keessatti ni kakaasa. Kanaafuu faayidaan kitaaba dubbisuu namoota milkaa'an qofaaf hojjeta osoo hin taane kitaaba dubbisuun namoota milkaa'uu barbaadaniifis daandii milkaa'inaati. Guyyaa har'aa kitaaba tokko hin dubbifne taanaan boru dogoggora kaleessaa irra deebinee hojjechuu dandeenya. Garuu har'a yoo kitaaba tokko dubbifne boru gaaffii haaraa of gaafanna. Gaafiin sun immoo jireenya keenya keessatti jijjiirama guddaa fiduu danda'a. Xumura irratti gaafilee kanneen of haa gaafannu. Eenyuun ta'uu barbaanna? Jireenya keenya eenyutu bulchuu qaba? Yoo deebiin keenya numa mataa keenya kan jedhu ta'e har'a kitaaba tokko haa bitannu. Fuula isaa jalqabaa banuun jireenya haaraa jalqabnee kitaabaan wal haa barru. Yeroo biraas akka wal agarruuf chaanalii kana subscribe gochaa hordofuu hin dagatinaa isiniin jechaa haga deebinee wal agarrattu nagaan tura.